Ani mun immallee rabbumaan ka itti araaramu isilee nama gaarii gidee fayyaa qabdutti namni Yaa. hujjaan isiin bishaan hin kenniniif hin jiru bakka gidee hajjiititti buna danfiftee biddeena gootee tola ooluma kana isumarraa bareeyyan achi nageessi hujjaaja bira na fidi jetti buddeena gootee waxii gootee buna danfifte yeroo jalqaba waa'ee hujjaaja gargaaruu kan isimarraa arge yoo jedhe dhugaadha walla soban ta'u. Rabbi jazaa keessi haa kafalu isillee rabbi warra jaannataa godhu. Maatiin isii dhagaanii itti bultanii likkoos qabanii. Gize masan ka mucaan isii tokko as jira mucaa fudhadhee safaaraa dhaqee ilma isiitii inni na awwaaluu jedhee wukilinnaa naa kennee ilma ta'uu itti rageessinee achumaan ka waraqaanu safaararraa nu barraa'ee ittiin hin awwaalchifne oma san dhagaan kaa ibsaan faa finfinnee jedhanii hima. Bareeda wallaahi. Nun ta'amne awwaalcha warri safaarallee hin beekan waan ta'eef ol ka'anii teessurraa waraqaa olii gadi hin deemanii nuu fixanii dhimma kanatti finnee jennaan guruppii keessallee turanii. Rabbi warra jaannataa fi Baay'ee nu gargaare warrumaan safaaratu. Rabbi si haa milkeessu wallaahi. Rabbi si haa milkeessu isillee warra jaannataa rabbi haa godhu. Isillee rabbi si haa milkeessu wallaahi. Anaaf xaarte rabbi si haa jedhu. Waan dhaamattu qabda aree amma dhumara da sagantaa kennume mucayyoon eegata obboleessa keetii taate illa meeffadhaa baanaan kennin. Isiin akka malee si jaalatti obbolummaa si jaalatti hin bootti yoo si tuqaniile miskiina wallaahi. Maqaan isii eenyu jettee Fooziyaa. Booda isheen mana dalagaa deemte yeroo mana dalagaa deemte lakkoofsa keenya harki karaa keessa. Fakki yaana akka baleessa tokkotti jaaladha malee ani jaalala waan biraan adiisika. Anillee gizee mana dalagaa deemte sheenci goona hin jijjiirra amma akkasuma akka jedhisiitti hin kaan. Ani jaraan beeku bilbilaa yoo Bilbilli narratti hidhama sagaleen dhufu maruu na bira dhufa. Kana waan ta'eef nama ergaa nan qabu yaada keelleen jijjiiruu na galchuuf galatoomii. Sila bara mara follow makaradhan jedhu afaan nan jedhu namni barbaadan follow na godha. Follow godha isheeticha kana osoo akka tasaafirri isin jala dhaqee achitti badee isinii barbaada. Amma follow godhadhaa wajjin firendii ta'a booda akaakayyuun keessan akkaawwan keessan abbaan keessan adeerri keessan firri keessan dhaqee badee asli amma dhiyoo kana gaafa haajichi minisoota irraa dhufee bade san asli mee rabbi jedhii kingitti nuu bilbil diyaaspooraan doolaara itti naqatee natti as bilbil. Haga gana gaafirri kee Minnesota Amerikaa Austraaliyaa irraa Kanaadaa irraa dhaqeetiin hin badu dhuftee asii na cinqitu amma waa push godhii fooloo godhii gaafa hajjii dhaqxee atilee itti dawaladhee ofirri keessi jala bareedaa itti bilbiladhu. akkasitti itti mi'aasli. Wallahi amma tana barfu udii keessaa yoo abadan mee asli rabbi jedhii kamaalitti dawwal amma fooloo godhii booda akka itti dawwalattu. Waa yoo rabbiin duniyaa fi gootu hundi keetu hajji hin dhayta yeroo amma fooloo godhadhu achi dhayxee yoo ofillee badda itti dawwalatta yoo ofirri keessi jala bara itti dawwalatta. Hajji booda maktaba umrallee ka qara nurraa dhaabate sirreessinee funduuqa qabna. Amma warri hajjii ta'u malee umraan hin banamneen cufanii hajjii booda inshaallah waajaba ummata keenya namoota silaa qeerroon dhufu ni bada qarreen hin dhufte asitti miliixii nama asitti miliine jaarsota manguddoota. Waan godhuu qabnu kidmaa isaanii waan hunda xumurree bira taa'aa jirra. Rabbi walitti nu hafidu ka inshallah hajjii booda eegala umraa. Anillee umraa kana dhufa bakka. Qeerroo silaa ati homaa rakkoon qabdu malee qeerroon beektaa amma gara nama sadiitu nu jalaa badee soqaa jirra barana finnee namni hin deebi'ama jedhee amma bilbila maxluuba godhe. Akkanatti mataa nu nyaate namni baddu kayiriin qabu beektaa asli. Dirijiitiin hin adabama fiqa eeyyamni illee irraa fuudhama nama dhufee badu umra. Amma akkoo gurguddoo haawwata teenna abbootii jaarsota yoo finne rakkoon qabu xaaxama malee odoo nagalchaa jedhanii dursanii. Laakiin Maammadoon umraa godhee osoo Madiinaan ziyaaree gara badoo baafata. Bilbila maxluuba godhe amma namni lama moo sadii tokko kalee arganne lama nafse maa dhabne. Yoo as jala jiraatee kana dhageeffatu taate rabbii jedhi kama gaafa duraa nutti boottee kaabaa rabbii bira dhaabbattee nulleen rakkisini hojii keenya ka of duraatitti gaffuun ta'ini na dubbisoo lakkoofsillee si jalaa bade ani ebalu jedhii keessanii. Amma reetiin tokkollee silaa hin deemne naan jedha anillee badu wayi si jalaa badaa dhufnu ana mooreedii shakkitama nu lamaan osoo dhufne. Isin lachuun shakku reetiin bar waluma dubbifnallee dabrinee.
Salaam alaikum. Dubartiin hattuu fakkaatti si jalaa baddiniis kaampaaniin hin kassara. Isin yoo achi baatanii baay'isawoo deemtan dhuftan zanaa. Oke kata kau ibarat ati kamalin kunden kada nada boleh kum nagari nyeju. Wallahi asli fi edis bosar saya rata uftam male nanya deh ante banat. Nama miskin akan ati versi kamal. Akkana jedheen. Wallahi. Dhufee masoota mara akka mogoree si lamaan fida jedheen. Acuman fahamsise bakka ani waan jiru fahamsise. Jazakallah khairan jedheen ofirraa gaggese. Guyyaa Wallahi sadii. akkana jedhee warra balkaaba. Suuraan wajjin ka'u yaada gaafa jawaarii wajjin suuraa ka'e kaayyoo hawwiin kiyya jalqaba jawaarii wajjin suuraa ka'uudha lammaffaan si amma si qofatu naaf rabbi si wal naa agarsiisu jedhe. Akkasitti ganamaan natti dawwale sanuu odoo fatara nyaatiin afaan qullaadhaan ante ka'e aboo sheetichi baay'ee si jaaladha ergasii duraanuu baay'ee si jaaladha. Gaafa Ameerikaa deemne warri diidaa jabeeffatuu qabna bar sheetii artistii nu qabnu. yaa waa hunda keenya dhugaa rabbi. Nijeeri bannaate darasaa darree asirraa hedduu caalaa maal ta'edha makara'e. Professional atabbolee soolaal sheekallee raapparillee artistillee aktiivistillee geemarallee waa hunda waan. Durriyyallee waa hundaa beeyta kanaaf nuti tolta bar. Professional obboleessooti. Habibi you are international king. Asli odoo ani dura sitti dubbadhee dhugaa sitti hin fakkaatu baga reediyoon nayitee waan si duuba naasa'ullee baga dhageette dhugaa. Ani waan duraanuyyuu akka ati nama gaarii taate durumaan si beeka wanni sitti hin dubbanneef garaana nyaatta beekta. Andee gadda bara akkanuma daayirektii natti dawwalanii makkarraa jechuun barka maaliin kun wallaahi gaafa sana ati nama wallolta sheekota wajji mormii jirta beekta. Asli anatu iyyuu waa'ee biyya arabaa sanitti ganama sheekota bira ture beekta. Achi haasaa yaaduma kennataa turre natti dawwalanii Kamal bara akkatti haadha ibsaa isatu awwaalchise namni akka Kamal garaafis hin jiru. Warri asirraa qaala qaala kun gaafa rakkoo sirkii namarraa kaasu nama yaadattu naan jedhe baay'ee. Ani immoo haadha ibsaa qaamaan beeka harka isiitti irraa nyaadhe. Wallaahi akka waan biqqa ana rakkoo wayii keessaa na fuutetti sitti gammade wallaahi maleekan si haa gammadu wallaahi rabbi si haa gammadu. Haadha ibsaatti irraa nyaatiin hin jiru namni isin hin gargaarin hin jira jedhee naman wallaahi parsantii caalu. Yaa wallaahi. Ana yeroo tokko faa taariiba dhufeetiin mucaa namni narraa kafalu hin jiru mushaawara narraa kafalte Maammad hin beeytaa? Ka warra amiyyaa tokko? Wadallee. Isatu dhufee birrii kumaa dhibba saddeetii isirraa fuudhee narraa kafalee mana mushaawaraatti na fuudhe. Yeroo wayii. Rabbi warra jaalataa ibsaa godhe. Wadalleen gidee Muhammad gidee Kamal galchuusan qabamee galee deebi'ee ammallee galee natti fakkaata amma oduu waliin qabnu dur wal beeyna. Obboleettiin isaa bareedduu sunoo heerumtee. Ani wayi nama laalu barfaatoo ta'anii laalu ani bareedduu taate waliin. Abboo maal ta'etti miti eegeenni biyya jiraate dhaqidee masfalaa kana galani. Ani faatoo tan beeku warani fuula laalu. Jaartii bira jirti adda. Jaartii jira. Jaartii miti tun. Bareeda walakkaan kan beeku. Jaartii miti. Aboo obboleettiin isaa amaarifa malee naasoftu adii dheeraa isaati. Anaaf inni isaa hibaa beeyta. Jaartiin isaa warra Gondar kana inni si wajjin garachi aanu amaarinyaa kanaa anaaf isin saloonni gubbaa teennee shiishaa harke. Kanaaf. Haadha geeddu waan duraan tare shiishaa harke nama rakkoo. Nama shiishan biyya natti halaali bari istiraamaratti aarsanii. Sheetichi daawwatti kaani. Kor godha nama mana namaati. Bakka harki dhufuun yoo rabbi irraa taate inshaallah. Umraan iyyaddaa kotta malee suuraa ka'uuf deemtani. Umraa. Umraa ma dhufanii. Hajjiidhum naaf shiri. La umraa kotta hajjiin zaamaadha jallisaatti umraa kotta jalla tokko. Maltaan nyaraa jechuudha. Araada dhaadhaa. Zaamaadha. Hajjiin zaamaadha hajjiin mashguula carraa wal dubbifnuun argannu umraa kotta. Dursinee dhufna ayyee. Dursa kotta. Umraa dhufnu. Viizaa nurraa fitti bakka.
Fiizaa inshallah hajjii boodaani ani odaachuu jirta yoo haalli mijataa ta'e inshallah nama maktabni keenya gadhiifamee jira hajjii boodan eegala akka gaariitti hojjedha. Akka hin Golee bakka. Haala Yoo isinillee waamuu dadhabe hajjii booda nama sirriitti jaalattan nama walirra wannoo achi nu haa dhaquu qabdan rispoonsara fiizaa natu taawaa hunda of dandeettan fiizaa natu baasa. Ayyee. Tole. Waadar. Ayyee